Egaa ka tamsaasiin keenya kan kallattiin dabraa isin bira tures har'a kunoo deebinee jirra. Mee qotee bulaa tokko akkuma agartan kanatti agarree ooyiruu keessatti yaada isaa akka ibsatu mee gamanumaan nu faana turaa isin jenna. Egaa assalaamu alaikum. Alaikum salaam. Akkam jirtan nagayaami? Nagayaa fayyaa. Fayyaa alhamdulillah. Mee egaa waa'ee oomisha biqiltuu fi burtukaana kana hojjechaa jirtan na fakkaate? Kuduraa kanaa filaal burtukaana kana amma naannechaa jirra. Kana biraan obaasutti jira ammaan tana akkasitti waan akkanaatiin godhaa jira. Haaya tole egaa waa'ee kanarratti xaahoo mootummaan gargaarsa isinii kan namoo akkamitti kan jirtan? Uummata gartee harka qalleeyyii jaanfaadha itti kenna malee nuti lakkii fumateenyaan bittanne. Akkasi? Haaya egaa waa'ee oomisha kanarratti biyya tana keessa hedduu diinagdeedhaan kufaatiin biyyattiirra kufaa jirti. Maal jettan tanarratti? Tunnuma jirti. Laal warri harka qalleeyyii agartee waan xaahoo tanaan bitatu hin qabne egaa mootummaan kunis as barbaachisu hin harkatu beektaa waan mootummaa tanaas akkasitti egaa warri akkasitti harka qalleeyyii kufaatiin karaa xaahoo kanaan itti seeraatuma jirti. Saniifuu mootummaan akka isin gargaaruu jaalattanii jechuudha. Ni jaalanna gaa'ee sila xaahoo kana gizeedhaan laa wayitiidhaan noofanne akkasitti haa midhaan keenyaas kuduraan keenyaa boodonni irraa harte akkasitti hin diddiimattu jechuudha. Laal akkasitti kufaan afaan irraan fofootuun jaabarra akkasi. Eegaa tole. Burtukaanni kun dheengaddaan dawaa itti godhedha. Silaan amma mootummaan eegajee inni kun akkanatti firii akkanaa kana babbareeddu tana hoomee nyaadhu dhumee takkitti tana laal eqqeesii jechuudha. Galatoomaadha. Silaa qotee bulaan keenya kun hedduu arjaadha. Hayyee. Mira jaa. Kan gadi. Tonimaan kana wanta toni amma. Kiyaara fakkaate. Kiyaara. Kuni tiiniidha tiinii. Tiinii foonqaa jaansa. Foonqaa jaansa. Maayikii biraachi fagaattanii. Toni foonqaa jaansa. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota keenya akkanatti qotee bulaa kanarraa yaada fuudhaa jirra. Maayikii dhiisee duraaf eega malee waan ta'eef. Nuti warra baadiyyaatii beektaa waan kana akkumatti waan lolaan deddeemtanii waan kana maali sababa urbaa'onna kun. Koo egaa kuni bar akka sagantaa warreen isinitti as jiru kana kallattiin as dabarsu. Egaa waraabuu jirta. Egaa hayyeegaa kan agaraa jirru kunoo maali qooyi diddiimaan kuni hordoftootaaf himame. Daawwattoota keenya. Dhugaa keetti keessummaa keenya galatoome. Inni agaraa jirtan kun laal amma laal diimaan agaraa jirtan kun oomisha burtukaanaa fi leemuna jaamalaal armaanachii kun narraa ci qabdu ati qof hin sodaadha.